sagal jaatamoota sosochiin barattoota yeroo dhufu carraa akka addunyaatti miidiyaan haaraa dhufeen fayyadamanii carraa san garuu polarizationii dhafe itti fayyadaman. Itti wal falmuudhaan wal dhaggeeffachuu dhiisuudhaan carraa guutuu biyyaa ijaaruu dandeenyu doon ijaaraan ittiin hafee ture waan ta'eef sooshaal miidiyaa yookaan immoo miidiyaa dijitaalii ammaa kana hoo akkamitti fayyadamuu kan danda'ama kan jedhu kana siyaasuma keessatti wal dhabdeen kunuu caafii amma kaasne kana warri biyyoolessa jedhanis Itoophiyaan saba warri jedhanis ka'umsa qaba ture. Saba yaadarimee biyya jedhu qabatanii biyya Itoophiyaa jedhamtu qabatanii ishee irratti dantaa ijaarratanii dhufanii asiin immoo dhiibbaa gamni sun geessise saboota namoota eenyummaa garaagaraa biyya kana keessa jiru qixa sirriin tiriit gochuu waan dadhabeef dhiibbaa geessan irratti ijaarame dhiibbaa saboota irra geessan. Haa ta'u malee garuu adeemsa keessa jarri kun hunduu dantaa mataa isaatiin immoo diskoorsiin biyya kanaa qarqara akka ba'u godhaniiru. Maaliifin qaamni biraa immoo qaamni sadaffaan dhufe jechuudha amma nu haasa'aa jirru. Biyyis jira garuu immoo biyyi kun saba tokko bichaa miti saba lammoonni jira saboota garaagaraa jira amantaa garaagaraa jira kanaafuu biyya Itoophiyaa jedhamtu kun gidduu kanatti ijaaramuu qabdi. Sabas sablammootas aadaas eenyummaas kabajjee akka biyyaatti garuu biyya seenaa qabdu taatee fudhachuu dandeenya kan jedhu dhufeera. Soo qarqarri kun maaliif dhaabbatee hafe hoo kan jedhamullee sirriitti ilaaluun maaliif diskoorsiin qarqara lamaanii kun itti fufe maal irratti hundaa'eeti kan jedhu akka yaadatti irratti kaasuu dandeenya. Ilaalchuma siyaasaa keenya mataasaa. Ilaalchi siyaasa biyya keenya baay'een isaa keessattuu Oromoo soo ilaalle immoo resistance politicsdha baay'een isaa. Waa tokko cabsanii waa tokko kaasanii achumatti dhaabbata baay'een isaa itti baay'insa. Deed indiidha siyaasa keessatti baay'ee resistance. Resistance bichaa yoo ta'e strategy governance hin qabaanne taanaan deed indiidha achumaan geessaa qaamte mootummaa jijjiirtaa way sirna jijjiirtaa way waa tokko goota achumatti dhaabbata. Siyaasni garuu siyaasni guddaan san booda. Resistance is an easy thing. Maaliif cabsitaan ijaaramtaa bifa garaagaraatiin mooshinii waan adda addaa sassaabdee sirna tokko waan hin barbaanne tokko galal gochuu hin danda'ama. Garuu gaabarni gochuu so politics of governance or political community ta'uu society resistance osoo hin taane governance ta'uun Itoophiyaa keessatti maaf dhabame sirna ijaaruu sirna kunuunsuun maaliif waan kun seriously waan ilaalamuu qabu jedhee yaadaan goota jechuun maa jechuudha Itoophiyaa keessatti define ogoon nama uummataa jechuun an akkamiiti muuziqeessaa cimaan an akkamiiti inni hoolaalle hundi kana standardiin iliitii standardiin gaheessa tokko standardiin nama uummataa tokko gama hundaan beekaan uummataa hoogganaan uummataa muuziqeessaa guddaan uummataa abbaan qabeenyaa guddaan uummataa nama akkamitti inni olaalle more of resistance dhaan wal qabatan. Kana jechuun baay'ee resistance keessatti namni gahee bahee goota miti jechuu miti. Garuu governance keessattuu akkamitti nama biyya bulchan waan amma jenne kana gidduu kana bulchuu kan danda'u namoota hayyoota muuziqeessitoota uumuu kan dandeenyu akkamitti kan jedhu akka waliigalaatitti siyaasa keenya karaa sanii illee odoo laallamee dijitaaliidhaan walitti hidhamee yaada irratti kennine gaarii ta'a jedhee yaada. Digital spacein akka biyya keenyaatti yookaan akka qabsoodhuma siyaasa Oromoo keessattis transformative eventidha jechuun yeroo nuti akka biyyaatti hacuuccaa sirna siyaasaa ture sana ofirraa kaasuuf gochaa turre keessatti eventiin sun qabsoo siyaasa Oromoo transformi godheetu social mobilization kallattii barbaadamu akka deemu taasiseera. Garuu achirraa buusuu maa dadhabne nuti. Maaliif qabsoo siyaasaa sooshaal miidiyaa irraa buusuu danda'uun maaliif nuti siyaasa hoogganuun gaafa jennu qabsoon siyaasaa sooshaal miidiyaa irraa bu'ee lafa qabachuu akka qabaatu gochuu irratti baay'ee murteessaadha jechuudha. Kana gaafa jennu digital spacein tokko meeshaa ittiin garbummaa ofirraa buqqisu ta'uu danda'a. Yoo garuu sirnaan itti fayyadamuu dandeenya immoo iddootti nuti garbummaa siyaasaa keenya leellisaa oolu ta'uu danda'a jaa ta'eef. Kana irratti nuti sirratti hubachuu qabnu digital literacy'n consumptionii siyaasaa keenya irratti dhiibbaa guddaa qaba jaa ta'eef isa kana irratti dammaqinaan irratti hirmaachuun baay'ee murteessaadha. Social media akkuma tu kaastee intrinsic value qabu. Waan wajjiniin intrinsic value isaa tokkittiin odeeffannoo itti kenname dabarsuudha. Waan haqa adda baastu wayii haqa barbaaddu wayii hin qabu faakti cheek waan godhu hin qabu ofiisaati. Kanaaf waanuma nuti itti kennine dabarsa. Amma immoo wantootni baay'een odeeffannoo sobaatitti kenname odeeffannoo sobaa sanaan immoo burjaajiinis walitti bu'iinsis uumamaa babal'achaa jira. Wanta kana to'achuun kan inni danda'amu karaa tokkittiin yoo warri dhugaa dubbatan
warra sana caalanidha. Baay'inaanis haa ta'u odeeffannoo ariitiidhaan kennaniinis haa ta'u warri dhugaa dubbatan warra soba dubbatan hin caalan taanaan warra soba dubbatan to'achuun hin danda'amu jechuudha. Dubbatin jechuun hin dandeenyu. Social media immoo cirruma isaa balleessina jechuunis hin danda'amu. Yeroodhaan wal falmuu ta'an yeroodhaan wajjin qabsaa'uu ta'a. Yeroon wal lolee immoo namni injifatu waan jiru natti hin fakkaatu anaan. Kanaaf akka dhuunfaa keenyaattis ammas irra deebi'een jira qaamni mootummaas nu gidduu jira. Warra soba dubbatan kan overwhelm gochuudhaaf caaluudhaaf maal gochuutu nurra jira. Mootummaan immoo ofiisaatii insentivii wayii waan si'eessituu wayii warra dhugaa dubbataniif yoo kan uumamu ta'ee akkasumas immoo yoo jajjabeeffaman namoonni dhugaa dubbatan lakkoofsaanis akka baay'atan yoo taasifaman tarii amma tokko odeeffannoo sobaa social media irratti tamsa'uu fi rakkoowwan sababa sanaan dhufan to'achuu dandeenya jedhee yaada. Social media egaa ofii waan fayyaduuf waan miidhuu miti waan nu irratti feenu sana malee nu jechuudha. Inni rakkoo qabu. Yoo gaarii hojjenne kan gaarii qabnu. Yeroo baay'ee garuu misunderstanding tokko jira. Social media irratti jibba yoo haasofte malee waan nama walitti buusu yoo haasofte malee fooloorii maalis hin argattu jedheetu amana namni Itoophiyaan irra caalasaa. Hiriyaan koo tokko saampilii dheengadda hojjete dhageessaa ture jechuudha. Garuu Itoophiyaa keessatti namoota tokkoffaa hamma kurnaffaatti jiran dheengadda ilaalaan turean. Instagramiidhaanis, Facebookiidhaanis, TikTokiin waan adda addaatiin namoota waan gaarii tajaajila lammummaa namooma tolu ooltummaa hojjetantu fooloorii guddaa qaba waan nama dhibu. Akka nu yaanne sanaa miti namoota waan gadhee hojjetanu nama jibbaa dubbatanu fooloorii hanga tokko argachuu danda'u jarri. Garuu ammas top 5 keessa kan jiru namoota waan gaarii hojjetanu especially tola ooltummaa nama hojjetanu nama waan nama deeggaru hojjetanu nama jaalala irratti hojjetantiyyuu fooloorii guddaa qaba waan ta'eef misunderstanding sunis fooyya'aa jedhanii yaa social media ni gaa misinformationiidhaanis disinformationiidhaanis malinformationiidhaanis fake newsdhaanis deep fake newsiidhaanis biyya jeeqaa jira. Nama raashinaal ta'e sababaawaa ta'e eessatti akkamitti eenyuun jedhu miidiyaa litreesii uumnee yoo jenne dhiibbaa social meediyaan USA'tti qabuu fi biyya keenyatti qabu komparaatiiv qo'annoo tokko hojjetee tokko achitti social meediyaa namni amanu parsantii 5 hanga 7 wayiiti. Keenya 95 baay'ee olirraa fagoodha jechuudha. Kanaaf nama raashinaal yoo uumne ministiriimitti amana namni irra caalaan naannoo sanatti yoo akkas uumaa deemne gaarii ta'a. Social meediyaan yookiin miidiyaan hawaasaa amma dhufe kun dhugaadha, carraadhas balaadhas. Garuu seerri hin jiraatu laata. Muuxannoon biyyoota garaagaraa maal jedha? Namni tokko lafaa ka'ee dantaa biyyoolessaa fi fedhii biyyoolessaa bifa diiguun akka barbaaden social miidiyaatti fayyadamee maqaa balleessis haa ta'u maqaa biyyaa maqaa nama dhuunfaa oggaa akkasiin itti adeemamu seerri keenya hoo maal jedha? Of course seera hin qabna, raawwisaa maali? Raawwii irratti odoo ciccinee waan kana hir'isuu hin dandeenyu laata? Kuni gaafii kooti. Inni lammaffammoo akka assignmentiitti natti mul'atu dhaloota akkamitti hubachiisa jirra. Waanuma hojjetaa jirru kana, waanuma warraaqsaa jirru kana dhaloonni asii nu hordofaa jiru hubachaa jiru. Warraaqsa akkasii kana gochaa jirra. Xiqqoo na fulaata gaaffiin kan jedhu sanan qaba. Dhaloota irratti sirna miidiyaa hawaasaas ta'e wantoota amma biyyi kun barbaadu waan yeroon ammaa kana nu eeyyamsiisu kana yoo hittimne hubachiisne dhaloota sana ceesisuun isin danda'ama. Sirna waloo sanallee cimsuun waan nama rakkisu natti fakkaanne. Informationiin social meediyaan nuu kennu namni keenya baay'een isaa akkuma jirutti fudhata. Inni kaan synthesize godhee analyze godhee fudhata. Inni kaan akkuma jirutti liqimsa. Isa akka jirutti liqimsu kana akkamitti ragaadhaan truutiin deeggarree gargaarra inni jedhu kuni I think wanta sirriitti hojjetamuu qabu. Mootummaan illee gahee isaa mataa monopoly of power hin qaba, miidiyaa controlii gochuu hin danda'a. Kanaaf responsible social media ijaaruu keessatti gaheen mootummaa maali kan jedhu I think mootummaan deebi'ee of gaafachuun qaba jedhee yaada. Kanaaf responsible social media ijaaruu keessatti
amala namaa kan sirreessu kan leenjisu mootummaadha. Seera baasuudhaan dambii baasuudhaan kanaaf gama sanaan illee dhuguma dhugaan sun akka bulee turee rakkoo hin taane reguleetii gochuu irratti gahee mootummaallee ammallee baay'ee hin hafa jedhee yaada. Rakkoon Itoophiyaa kuni akka namni tokko tokko oguma miidiyaa irratti bahe superficial godhee waanuma kaleessa jalqabe godhee dhiyeessu kanaa miti. It is deep rooted. Kana hundee irraa hiikuun yoo hin danda'amne waan kun biyyattii tana akka goolu argisiisuuf. Kana hundammoo amma akkuma dura isinii kaase meeshaan ammayyaa kun it is very conducive. Bakka mijataadha. Namuu dhufe madaa seenaa duratti kaasne san qofa odoo hin ta'in soballee gurgurata. Sanuu sobni haalaan gurgurama amma. Qorannoon biyya Ameerikaatti yeroo tokko Silicon Valleytti godhame tokko maal jedha? Sobni dhugaa caalaa dachaa ja'a gurguramaa jedha. Dhugaa fiddee gurgurachuudha yaalurra soba oo fiddee dachaa ja'a gurgurataa jedha. YouTube irratti soba feetee doolaara tokko argatta yoo ta'e yoo soba feete garuu doolaara ja'a argatta jechuudha. So kanatu waan kana babal'isaa jira. But hoggaa kana jennu namni baay'ee misunderstandingii biraa uumaa jira. Social meediyaan kun yookiin meeshaan ammayyaa jennu kun digital meediyaan kun intrinsic value hin qabu. Hin hoogu, hin loogu. Waanuma namni itti fe'e baata. Maaliif sobni san akkasitti gurguramallee hin jettan yoo ta'e namni waan babbareechuufi soba. Babbareechee waan fiduufi malee dhugaa sodoo dominantly itti feene isuma reflect godha. Waan sirrii sodoo itti feene isuma argisiisa. Amma hundi keessanuu amma Google irra dhattanii shimallis jettanii odoo barreessitanii. Oggaa isin essii barreessitan namni biraa namni maqaan isaa essiidhaan jalqabu as keessa jiraachuu danda'a. Shimallis ni fida. Maaliif namni baay'ee waan irratti fe'eef. Intrinsic value hin qabu garuu waan namni baay'een irratti godhu san deebisee nutti argisiisa jechuudha. Miidiyaan hawaasaa akkatti nuyi addunyaa hubannu completely jijjiiraa jira. Waan baay'ee lafarratti babbareedaa hojjetuu dandeechan isin. Garuu namni lafa taa'ee namumti tokkichi waan namni dhibbi lafarratti bareechu kana namni tokkichi faaluu hin danda'a. Isa hubachuun barbaachisaadha. Biyya kana keessatti amma wanni baay'een jijjiiramaa jira. Fundamentally jijjiirama. Waan ijaan argitanii jijjiirame baay'ee Finfinnee kana keessatti argitu. Garuu namni wayii tokko Ameerikaa taa'ee waan kun akkuma waan achi hin jirree godhee suma kanatti ma irra dhaabbatte. Sadarkaa sin amansiisu bakka ga'utti jechuudha. It's so fascinating akkatti amma dhiyoo kana manni maree paartii badhaadhinaa walgahii qaba ture. Waa'ee walgahii san namootuma walgahii san irra turanitti itti himan gamaachaas. The audacity namni akkamitti sadarkaa kana gahee ka jedhu si gaafachiisa. So miidiyaan addunyaa miidiyaan hawaasaa kun haala itti nuyi addunyaa hubannu perceptionii keenya yaadota maddiitti ba'an babal'isuudhaan miira namaa hawwatan nasasallii kan dhugaan taanee fi jibbiinsa babal'isuudhaan waan inni amma godhaa jiru akkuma addunyaatti chaalenjii guddaa rakkoo guddaa ta'eera. Biyya keenyatti immoo gareen hayyootaa sun haalan itti fayyadamaa jiran. Albaadhayyiinis ittuma fayyadamu warri seenaa hooqanis sirriitti itti fayyadamu. Appiil namatti godha waan ta'eef jechuudha. Dhaloonni haarofti waan miidiyaa kanarra deemuun definitely influenced ta'atii akka jiran wantoonni argisiisan jiru jechuudha. So maal godhuu qabnaadha gara fuulduraatti? Akkamoo goone kanarra aanuu qabna yeroo fudhadhe natti fakkaataa gabaabsee fita. Akkuma dura isinii kaase waldhabdeen siyaasa Itoophiyaa madda gurguddaa lama akka qabu yoo xiqqaate hubachuun barbaachisaadha. Amma haala amma keessa jirru kanaan madda gurguddaa lamaan tokko qaba. Inni dura madaa ture. Madaa seenati. Walitti bu'iinsa seenessaati. Eenyummaa wal morkii hamaa keessa galan kana. Hayyoota siyaasaa immoo beekumsa gadi fageenya qabuun odoo hin taane ololaa fi namoota garee ijaarrachuudhaan
ol baantu siyaasa biyya kanaa dhuunfatee ture at least amma ammaatti. Dabalataan meeshaan haarofti miidiyaan hawaasaa sobaaf jibbiinsan guutame kun immoo waan sanii haala mijeessee akka jiru ilaaluun hin danda'amu. Warra qawweedhaan lolu yoo xiinxalle amma seenessa isaanii gadi galtanii yoo laaltan dubbii seenaati. Dubbii seenaa isinitti himata. Mootummaan kun gara seenaa kamiitti dabaadha malee madaalliin dhiyaatu actually kanumatu rakkoo uumee miti. Keessayyuu waggaa yeroo dura jalqabamu yoo laaltan it is very clear. It is very clear. Haala kana hubachuun akkaan barbaachisaadha. Hubachuu qofa otoo hin ta'in waan nurraa eegamu godhuun barbaachisaadha jechuudha. Carraan Itoophiyaan qabdu tokko marii amma jalqabame kana. Marii hunda hammate ka jedhamu kana. Isa lafa qabsiisuun waan filannoo biraan qabneedha.